daa'imti ta'e har'a ooluun deemtu takka jedhe ana mata guutuu caaltu wajjin rakkachuurra ragaa viidiyoo kanallee wanni waraabuurra fatta jechuudha ragaadha amata guutuu wajjin booyuurra amma tara sitti mee daa'imti ta'e osoo hin fuudhamin daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 guyyaa guutuu sitti mee walumaa galaan yoo tolee jettee waan hin jedhu dhageette yookaan immoo daa'imatiyya badee maal jettee akka afaan takkan dubbanneef. Daa'imni kiyya garatti badduun jirtu. Yoo nashinti beeti seenillee uffaanan seensa yoo bakka barbaade dhaqaban uffaanan geessan daa'ima kiyya. Daa'ima kiyya namni fuuchuu dhufan billaan hin dhiisu siin jedheera. Billaan hin dhiiftu kaa yoo argite. Satti nu biraa fageessa amma daa'ima kiyya na bira jirte kun of dee dhufe mana kiyya. Amma fiddee dhufte mana kiyya namni fuudhu hin jiru sulmaafuu. Achitti daqiiqaa takka yeroo ati raftu taate yeroo taphattaa. Nee shan biraan du'e narrafe malee biraan du'e. An keessa guyyaa kanatti oole. Ajjiin. Maal gochuu? Ana argee bar caaltuu natti nama. Andanduma sanatti otoo argee gabbarbaree jasaatti naqee billaa waraana ree. Waraaniin sakeetii dubartiin. Dubartiin daa'ima ishirratti mee haati kumuu daa'ima ishirratti zimmin jettu. La dhuguma atillee zim jettaaf hin jenne caaltuu ta'e. Ati ilmoo ta'e hin feetu amma walumaa galaan laal. Akkamitti hin feetu ilmoo ta'e inni feetaa miti. Ilmoo hin feetu naan hin jedhina qalbeessi afaan qalledinaa. Inni feetaa miti jedhe akka ati feetu beekaaf hin jedha inni feetaa mi. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtoota hordoftoota kiyya jirra jirtu bakka isin jirtan nageenya haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota kiyya ammoo akkuma argitan chaanaala jaartuu irra argama jechuudha. Duraan dursee waan dhufeef illee isiniif hima jechuudha hadha hajjitu daa'ima caaltuu fuudha jedhee hadha qaxxatee namas mallaqa intalataan jalaa fuudhee hatee jechuudha mallaqa itti kennee walumaa galaan hadha jalaa buusa hadha jalaa akka godhe daa'ima fuudhee isaa deemu namni jalaa naa hime jennaan ammoo dafee caaltutti bilbilee jechuudha daa'imni ta'ee sarte hajji fuudhuu deemin jennee jechuudha daa'imni ta'ee sarte akkana biraa olii gadi hin deddeemin akkana jedheen maal ishee keessatti osoo isin jettu jechuudha dirqama hajaa dhuunfaatiif si barbaada amma koottuu jedheen jechuudha hajaan sun ammoo maali dirqama qabnee hidha deebina koottu jechuudha deema jechuudha caaltuudhaan micayyoo ta'an illee ammoo azzabee kun akkanatti itti taphatee mallaqa isiin qabduu fi walumaa galaan ajaa'ibaatitti jira isiin dhugaanee durallee isitu hidharraa baase jechuudha baay'ee takka itti lafa'ee amma ammoo hifatte inshallah hidha basanitti osoo deebi'ee jechuu jirte jechuudha isiin suni kanaaf ammoo sun ammallee dhugaa feenaa waan feenallee taatu hidhatti deebisuu hin dandeettu hin talte jechuudha jaaltuun ammoo akka hidha deebisuu ni dandeetti laannoo micayyoo guddachuu isiin nagaan teettee guddifachuu jirtu ammas ni fuudhaa jedhee yoo inni taaffisu walumaa galan jechuudha gizee takkatti qofa foolisan akkanatti ilmooti guddifachuu na dhoorgee ufiillee guddisee jetteen jechuudha qabaniitu hidhatti dabarban jechuudha kanaaf ammoo walumaa galaanii kootu jechuun ni deema jechuudha qabnee hidhatti deebinaas yookaan ilmoo ta'ee dhabuutti jirtadhaani yoo lakkii si wajjin illee deemuu jette gaafa ilmoon ta'e badde nan gaafatiin sin gaafadhu jechuun ni qofa jechuudha walumaa galaanii abajjoota furdottoota kiyya duree isin dheeresse kanaaf ammoo osoo inni ilmoo san jalaan fuudhee nan ammoo amma caaltutti bilbilee jechuudha furmaata kee laalladhu kootu yookaan furmaata mucaa qabdee hidha deebisu yookaan ilmoo ta'ee dhabuu lamaan bitaan jedhaanii kabajamtoota furdottoota kiyya qophii keenya katuburaan wajjin turaan affeerraa kooti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga dhufte taa'i. Amiin. Maal jedha? Dhagee. Amiin jettullee rakkoon qabu viidiyoo si waraabu jirasi. Lash viidiyoo na waraabu. Dhagee. Waan su'aameef illee hadhasitti illee dhedheeressu. Daa'imti ta'ee sarteem. Daa'imni kiyya. Lash maal goota daa'ima kiyyarra? Akkuma dura si himee ture laallas si hima. Daa'imti ta'e dhabuuf deemta. Lash dhaba daa'ima kiyya. Micayyoo fuudhii nagaan biyya galchii jennaan diddee. Paaspoortii deemina Afrikaa galchuu wayna dhibeen. Amma mudee kana qabachuu eegalte gizee kana amata guutuus kaba utusi ibartaa'ee. Maal jechuu keetti paaspoortii malee akkamitti galchama? Daa'imni kee har'a fuudhamuu deemti kun har'a itti mari'atanii har'a tana oolchin jedhee nama inshallah nama wajjin nama mallaqa kennee fi dhaqii fuudheedhuun dhagaya ajjiin. Daa'ima ta'e ni feeta. Ajjiin maallaqa isaa fidee fuudhee maallaqa hatee fidee jaartii jalaa fuudhee. Moodiin irratti qabattaa deemtan sinnan beekaatillee addillee isaan faana natti jirtaa? Amma daa'ima ta'e feeta haa caaltu annas hima. Akkamitti hin fedhu daa'ima ta'e yoo feeta? Daa'ima ta'e feeta? Mallaqa eessaa fuudhee fi daa'imti durallee akkamitti jalaa fuudhe dura si jalaa hatee amata guutuun teessifne har'a ammoo yoo ofii dhaqee na qabanii maal jedhee nama mallaqa jaartii ta'an jalaa fuudhee kunoo. Akkanatti jira jaartiin tuun hifattee ilaal asittiin jirti ilaal asitti osoo asittiin jiraate ofaa jeestu ka daa'ima kiyyaa fi na bira gahin isin hin jedhan. Eenyu jette? Ajjiin baramma walumaa galaan nasii maammati mala fee furmaata sii kaa'uu fide si fide bara amma daa'imti ta'e
har'a ooluun deemtu takka jedhe. Ana mata guutuu caaltu si wajjin rakkachuu irra ragaa viidiyoo kanallee wanni waraabuu irra fatta jechuudha. Ragaadha. Amata guutuu si wajjin booyuu irra amma tana sitti mee daanti ta'u osoo hin fuudhamin daqiiqaa 2 daqiiqaa 5 guyyaa guutuu sitti mee walumaa galaan yoo tolee jettee waan hin jedhu dhageette yookaan immoo daa'imatiyya badee maal jettee akka afaan takkan dubbanneef. Daa'imni kiyya garatti badduu hin jirtu. Yoo na shinti beeti seenillee uffaanan seensa yoo bakka barbaade dhaqabana uffaanan geessan daa'ima kiyya. Daa'ima kiyya namni fuuchuu dhufan billaan hin dhiisu siin jedheera. Billaan hin dhiiftu kaa yoo argite sun. Satti nu biraa fageessa amma daa'imni kiyya na bira irratti kun of dee dhufe mana kiyya. Amma fiddee dhufte mana kiyya namni fuudhu hin jiru sulmaafuu. Achitti daqiiqaa takka yeroo ati raftu taate yeroo taphattaa. Lee shaanni biraan du'ee narrafe malee biraan du'e. An keessa guyyaa kanatti oole. Ajjiin. Maal gochuu? Ana argee barcaaltuu natti nama ta'e. Andanduma sanatti otoo argee gabarbara isaatti naqee billaa waraana ree. Waraaniin sakeeti dubartiin. Dubartiin daa'ima ishirratti mee haati kumuu daa'ima ishirratti zimmin jettu. La dhuguma atillee zim jettaaf hin jenne caaltuu ta'e. Ati ilmoo ta'e hin feetu amma walumaa galaan laal. Akkamitti hin feetu ilmoo ta'e inni feetaa mi? Ilmoo kan feetu naan hin jedhina qalleessi afaan qalledinaa. Inni feetaa mi jedhe akka ati feetu beekaaf hin jedha inni feetaa mi? jedhe. Gaafee akkamiin gaafataa? Ni feetaa mi caaltu? Nan fedha daa'ima kiyya. Ni feetaa? Nan fedha. Hayyee fidi na bira kaa'i haga guyyaa 2-3 micoota naa fuudhuu deemanii. Leessi bira kaa'i. Yookaan atu kottu isii wajjin taa'e. Ilmoota wajjin. Haa inni ajjinni as dhufee daraartuu bira dhufe ce'ee fudhatee haa kutuuf si bira fidaa? Ama tuffitiyya narrabsu jirta malati. Laa tuffii keemti. Narrabsu jirta. Ajjina ka ati viidiyoo daraartuun gadhiiste. Yaa kee waadaa dhiiftu ka viidiyoo sanii amma hin beeku waa hunda wallaaleeti isaa mana kiyyaa namni waa fuudha jechuun walumaa galaan ruhii tiyya fuudhu jechuun walumaa galaan kabaja akkasii. Ennaan inni dhufee jaartii kee jalatti jilbeeffatee miilaan kadhatu ati ruhii kee fuune jechuudha. Inni tuffii keeti jechuudha. Inni tuffii kee dhufee. Kadhatu kasanii ka jaartii tiyyaa sanii anal ka jaartii tiyyaatiif ka ilmoo ta'etu walitti fitiin ka jaartii tiyyaa. Feetu mana dhaqaa fi feetu sigalee feetu mana dhaqee fi waraanaan. Feetu daa'ima fidina bira kaayannaa jettu ati isaan fanni wajjin galtee walii galteeni daa'ima kiyya fuusisuu deemtamu. Maal gochuu deemta? Daa'ima kiyya fuusisuu deemtamu isaanii walii galtee. Tama mayyee furmaan kun siin ta'u. Daraartuu nama bira diina koo biraan kee wadhamaan daraartuu bira fidee kee wadha. Daraartuun diina kee taatee har'a kan eeggattana hojii isii wajjin viidiyoo narra daleedan biraan gattanii. Laa isa akka nama tokkotti na gargaareette gargaare gaa piraanki sirratti hojjedhennan dirakkoon qabu jedheeni. Duba amma keef yaani maal jechuudha? Akka maal jechuu jirta? Ilmoon ta'e baddu waa fudhatanii? Ilmoo kiyyamoo. Ilmoo kiyya namni tokko jaan garagalee ilaala. Nama dhagaye. Nama kiyyatti dikkoo maal taate caaltu maal taate dura fayyaa qabda maal taate? Maalin ta'e siin jedha. Laa maal taate? Ammallee fayyumaan qaba. Laa fayyaan qabdu yoo ilmoo si jalaa fuudhuu deeman siin jedha na lolti anuma akka waan jalaa. Amma mucaas wajjin qarqaaree hidhaa galchaara wajjin deemta. Inni moo? Ani. Amnee hidhaa sanit deebina bakka irraa dhufe sanit bakka irraa ba'e sanit deebina. Na wajjin deemta. Ammallee muudina irratti qabachaa jirtan. Ana sirra qabataa dura. Muudina. Ana kana dura sirra qabataa muudii. Namitti sanatu yookiin si bira dhufe namitti jaartee ajji sana si bira dhufe akkuma na bira dhuftee na kadhattee sana. Si kadhatte? Maal jettee? Didhaatti deebisattee. Duba wira deebisaa maal godhe isin jette? Na gargaareette qaani maaliif hin gargaarare? Ayyoon barbaadan man deebisaati. Amma na gargaare siin jedhee re'aan si gargaara siin jechuu jiraan. Na gargaara kan jettu beekan. Maaliif na gargaarta? Yookiin namitti sanatu dhufe. Maaliif na gargaarta? Maaltu nagaya namitti irraa maal walitti qabnaa namittiin? Oomaa walitti hin qabdan akkuma na bira dhuftee gargaarsa obbolummaa jettee na gaafatte sana sillee akkasuma dhuftee yoo si gaafatte ajiin daa'ima kee jalaa fuudhuuf yoo jette echuma jedheetanii ati deebisana seetani. Amma walumaa galaan ati naqa dubartii lama beektu takka wallaaltuu ta'edhan sun takkattiin sun tana laallaa. Hanturaa jedhee bar. Maal jechuun? Meeshaayoon tun fayyaaletti miskiinaa yeroo daa'imti baddee boo'u malee yeroo kaan qabachuu hin dandeettu yaan jedhu. Akkamitti qabachuu sinnaa qabee yoo naan gaheera. Amma badu har'a fudhachamuu deemti har'a mucaan kun barbaasee afoo oolee siin jechuu jira bar. Namni rafa ni dagata. Maal dagattee maal rafte siin jechuu. Isuma dhiira dhufee haa fuudhuree qarqaruma daa'ima kiyyaa gahu. Qarqara daa'ima keetti yaa jamaata alama yoo qabdee mucaasan daa'ima ta'ee fuudhuu deema siin jenne hidha deebitoo. Waan isin deebisi jettaniif nan beekas. Maali? Intalatu dhufe sin kaadhatee mee? Intalti yaa maaliif nu kadhatte isaa intalti ofiiyyuu kunoo akka biraatitti hin jira intalti maal walirraa qabna naaf intalti maaltu nu dhibisa maaltu nu dhibe intalarraa mee? Anallee gaamtuun hin dhibu homtuun hin dhibin hin deebisu ajjiidhaatti.
إن جالتا كستانا إن جالتا لا إن جالت أما سوا ستدو إلين جالت لا نبي ولي سنارا أرسنا أيه تكالل أنا ميتش سكن أنا ميتش أريك أنا ما صار رجالت أمي لا الرب أنا الرجال الرب سا قالوا قرمو لا أكو ما جالتون قباج إتى بس تشين اللي وجنا قبتو كذا سين قبت تكوجنا قبتو كمال لقى الشريان قالتو قبتين بابني سين لا ها قالتو قبتين بابني نمتي تان قبتين بابته سون اللي أما وانو في أرجيته سنبا ويود يمتى نتفكر أن ربو سين بازني أما نمتي شهيوانا كان اللي نمتي قبوب باسته ميره أقوب دوره أقوب دو ولا ما قالني عادي بس جالتو مرية تاني باسني ناباسني كنافو ننقل شو أنا ما بدأ ما كورا فقات ورا سيرجك سنة تنتمت اللي الرفقات أجعلته في دائما شرايين دائما لا أن الرفقات اللي دائما كي يرت نمن إيش مصطفى بيكر أكك جزء لفاقنا ننسين صح سيبيكا يا جالتو تنقروا مو وني كنا زوم بدين ميتايون تيو زوم بدين كوتو بودانو بو كم فينو سوجين اللي بو نكملو سينجا تجرا ها لكن توني إن شاء الله ده كدار ما تنسفر يا جماعة الخير تا أنت أما تسلي إيه دائما كي يرت تنامو إيه دارت ما تنسى هم تكتي ده إيه ندبسو يعني هم تكنوا كبجاني تدفنتي دائما ما كي كان قدو قالتو أتيو بودن اللي مرر تاسين جنة سمعت ما كانت منتنم تاني دائما كي يجتون دائما كي ينادي قد يجتشاجرا يعني ستين منو إيه نتنمي نسيف جنة اللي سوني اللي وانقرة تيام يعني سيف جت نما جتني في نمبيك نما جتني في نمبيك نما جنة بيدا نبي تنسون اللي قلقلا قلنا سجلنا تركتنا رت دولتنا نجار قاري منا كياد افته منا كيا متي منا قدرنا كياد افته نجار قاري نانجت ما لباش نشي قار قارني ما أنا متي وما تكنا نجنة يا متي نمبيك وانا شين سنجت نما ندتو كانوا ما تشادم نما بيكتو أنا متي نفهم ما تكنا تندبن نفهم ما تكوان تكنا نجنة هي كله وان تكنا نجنة كروس ما بجد إرجع خيرين شرّت نفرت أن نمتي جايوانا سنلله وما ولي ران كامنو دائما تبرو بدو توف جدي ملي أن دائما كنوا هاتش جلرتي حتى فودو دائما ناهم يرو لما سدي بدي يرو شني أرسلت ما هذا كنا مرادي مجان هيوان نسم بلبلا كيا فو ولا خليل أكاد تساعد تبيشان بريكو دورة تاجنا نم أكان متى كسر يو أكاد تساعد هدانا كيت يو يصير أكاد تساعد بشامبو منا إفتبات يو يصير يو منا كسر بشان yo adana mukata geessu dhiisee ganni bayyoo ana adana hin geessine suuqa yoo babbaatu akkamitti fuudha qabadheen baanka maali ishiin ija kiyya atiin tun dhalaadha namni waan nama raffisullee namatti hin kenna waan nama nama maafin fuudhee nyaadhareen maafin fuudhee dhugaree maraataa miti suuqumallee naan bitadhu kana ishee xiqquma waan taanan hin bitu okay akkasii mi'a akkasii kottu bahi eessan baaree eessattin ba anna malaal gorsuuf su'aame khayriin sharriitti yoo deebite rakkoon qabayyi galatoom mucayyoon si jalaa baduuf deemti caaltu amata guutuu barreen gaddaa akkatitti rarraa baate nabbeeka natu rarraa baate caaltuun jedhee attaa aga danda'uun si qarqaaree dadhabeen nan ufi qaanfadhee callise amma immoo osoo wanni hin badiin sitti hime jedheeti ganuu mucayyoo taantu si ergee jechuu taate yalla hangeesseera walumaa galaan haa itti geejjee haa fudhatan mucayyoo baruu irraa maaltu na dhibe namni tokko kalas tama aadi anumatu nama jedheen daa'ima kiyyatti dhiyaatuun argame yalla tama akkas taanaan rakkoon qabayyee deeme kanumaaf su'aame kanumaaf nama hin galatoomillee ana arrabsuu keetiifillee galata tuffattee tun amma tuffii lalle arrabamee tuffii miti ittiin deemiti siin jecha nuti maree karma warma sergeti ajji yoo daa'imti deebadde booyaa Mustafaa rabbii jedhii na gargaare bakka isiin jirtu ni beeytaati duraa natti himte natu dogongoreen hin taatu siif anillee sojiin kottee takka anillee sin kadhadhu Mustafaa nama tokkoon kadhadhan daa'ima kiyya nan eeggachuu nan danda'aati tamam kalas gowwaa seen bidina booyeen callisuudhaan kabajamtoota kiyya kun akkuma argitan jechuudha khayriin yeroo ammaa kana sharriin namaa deebiti ancaaltuun dhugaa beenaani akkasnaan jetti leedha yaannee mucayyoo si ergee maa badaadhaan mucayyootu si ergee sanii fi malee ati naaf yaaddeetti miti maali mucayyoo maaliif na ergitan mucayyoo walumaa galaan isiinuu waliin beeynu mucayyoo walumaanuu hin beeynu guyyaa takka moo walumaa galaan guyyaa takka wayii yookaan waan akkasii wayii argee jechuudha mucayyoo waluun beeynu walumaa galaan jechuudha. ammallee argaayyuu nam feetu mucayyoon akkanuma rabbii kee waan hajjiin ittiin kalaayin jedheen taatee mucayyoon akkana walumaa galaan ani simaan hajjiin kunoo mana isii jala oole dheen gaddas
guyyaa lama durallee akkasitti yoo akka tasaa adaanaa geessite nan lakka adaanaa geessuu dhiifteerti mijeeyoon adaanaan geessitu manuma oolti daa'imti akkasitti akka itti mijeeftu dhabdeet dhiisee walumaa galaan ammallee ammoo hadha ammoo akkuma godhe dubartii seergumoo waa hundaafuu itti fee jira jechuudha yoo ammoo daa'ima tuni badde boodarra Mustafaa na qarqare abbama feete yoo atana jechuudha osoo isin achirtan rakkatti osoo isin achirtan maal taatee dhaabatan barreen gaddallee jechuudha garuu ammoo barana khuxuwaa takka tarfaan takka namni socho'uun jiru jechuudha osoo daa'imni badii rabbi jedhi taa'e rabbi jedhi caaltu daa'ima kana yookaan asuufi diyaamaana namira kaadhu yookaan mucaa kana qabii hidhaddeebis diddee kabbarra beeku falfala dhani walumaa galaan viidiyoo kana moonni mareef gizee biraa namni maqaa waa namaan jedha osoo isin achirtan osoo jechuudha nu ammoo qabnee hidhaddeebisuu maaliif waan manurraa balleesse kaa'aati dhimmaatu diddee jedheetu jechuu maala isimattuu himuun geettu silaa dubbiin jechuudha kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota keessanitti illee dheeressee isinillee loluu fi miti walumaa galaan jecha namni waan biraa namarraa jedhu gizee baay'ee namni hundi osoo isin achirtan dubartii jedhee akkana godhaa jedhanii walumaa galaan saniifanis ammoo nu achiin jirraa garuu ammoo isima balleessaa qaba yoo daa'imtu tunillee baddee walumaa galaanii viidiyoo kanallee kanaan mare isinitti illee dheeressi kabajamtoota hordoftoota kiyyaa haa qophii kan akka xumuraa warra jirtan galatooma waraabulaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baay